Oromon hoytuma murtiitumatu waan biraadura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde nama nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee. Giddugalli konvenshinii idila addunyaa addis ijaaramee Itoophiyaan biyya hojjettee agarsiistuu fi fakkeenya taatu ta'uu ishee kan itti agarsiifamedha jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed giddugala konvenshinii idila addunyaa addis eebbisuun hojii eegalchisanii jiru. Lalii Girmaa. Giddugalli konvenshinii idil addunyaa addis teeknooloojii ammayyaa kan guuttatee fi lafa bal'ina hektaara 40 kan qabu yoo ta'u bal'ina qabuun sadarkaa arfaffaa irratti argama. Giddugalli kun galma gurguddaa lama kan qabuu fi galmi guddichi al takkaatti namoota 5,000 keessumsiisuu danda'a. Galma walgahii xixiqqaa fi giddugaleessa ta'an 8 qaba. Giddugalli egzibishinii kun mana keessatti namoota 10,000 fi alatti bakka agarsiisaa namoota 50,000 qabachuu danda'u qaba. Giddugala agarsiisaa fi walgahii idil addunyaa keessumsiisuu danda'u kun hoteelota lama siree haga namoota 1,000 keessumsiisuu danda'u bakka agarsiisaa fi amfiitiyaatiraa 2 kan of keessaa qabudha. Giddugalli konvenshinii idil addunyaa addis bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi hooggantoonni mootummaa olaanoo fi keessummoonni garaagaraa argamanitti eebbifame. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee hojiin misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru miidhagina magaalichaa dabaluun giddugala dippiloomatii ta'uu ishee mirkaneessaa jira jedhan. እነዚህ ስራዎች አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ አበባ ያደረጓት hojiileen kunneen magaalaa Finfinnee akkuma maqaa ishee miidhagduu fi abaaboo taasisuun teessoo dippiloomaasii idil addunyaa ta'uu ishee kan itti ga'umsaan bahattuu fi magaalaa dorgomtuu akka taatu taasisaa jira. Giddugalli konvenshinii sadarkaa isaa eeggate ijaarame hojii waliin guddachuu fi waliin misoomuu naannawaa kan cimsus jedhan. የአዲስ ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽን ማዕከል ለከተማችንም ብሎም ለሀገራችን Giddugalli konvenshinii kun magaalaa keenya akkasuma biyya keenyaaf carraa garaagaraa kan uumu bakka itti qabeenya maddisiisuun danda'amuu fi hawwata tuurizimii ta'uu kan danda'udha. Keessattuu waliin misoomuu fi guddachuu biyyoota Afrikaa fi daldala naannawaa kan cimsudha. Giddugalli kun agarsiisa garaagaraa kan keessumsiisu keessummoonni giddugala tokkotti tajaajila akka argatan kan taasisuu himan. Hojiin magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru qormaata keessatti milkaa'inni argamaa jiraachuu kan agarsiisu jedhanii hooggansa ministeerri muummee kennaa jiraniif galateeffatan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed giddugalli eebbifamee Itoophiyaan biyya hojjettee agarsiiftuu fi fakkeenya taatu ta'uu ishee kan itti agarsiiftee jedhan. የምናስመርቀው ኮንቬንሽን ሴንተር ኢትዮጵያ የምትቀና ብቻ ሳትሆን ሰርታ የምታሳይ አርያ መሆን የምትችል ሀገር መሆኗን ያመለክታል። Giddugalli konvenshinii eebbifnu kun Itoophiyaan hanga hawwitu qofa osoo hin taane hojjettee kan agarsiiftu biyya fakkeenya taatu ta'uu ishee kan agarsiisudha. Waggaa dhihoo dura biyya tokko hojiif deemnee konvenshinii akkasii agarreen. Gaafa gara biyyaatti deebinu kantiibaan magaalaa Finfinnee giddugalli konvenshinii eegalame akka jiru nutti himan. Hojiin kun dursee kan eegalamedha. Nuti bal'ina qulqullinaa fi wantoota dabalamuu qabu dabaluun sadarkaa kanarra gaheera. Ida'amuu jechuun kan duraan ture fooyyessanii xumuruun bu'aaf oolchuudha. Itoophiyaanonni ciminaa fi hanqina qabna kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hanqinni keenya bartee kaleessaa qabatanii deemuu wanti gaariin keenya ammoo qormaata keessatti cichoominaan darbuudha jedhan. Hojiin gama misooma koriidaraan magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiru hojii miidhagina magaalichaa dabalee fi aadaa qulqullina keenyaa fooyyessaa jirus jedhan. Biyyi hirmaannaa lammiileetiin misoomte kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hojii misoomaa hojjetamaa jiru keessatti ogeessonni abbootiin qabeenyaa fi qaamoleen hawaasa garaagaraa gahee isaanii ba'achaa jiraachuu himuun galateeffatan. በምንሰራቸው ስራዎች ውስጥ ወጣት ወንድና ሴት ኢትዮጵያውያን በሚያስደንቅ ብቃት
hojii hojjennu keessatti dargaggoonni Itoophiyaa dhiiraa dhalaan ga'umsa ajaa'ibaan biyya ijaaraa jiru. Abbootiin qabeenyaa kaleessa faayidaa dhuunfaaf fiigaa turan har'a taaksii kaffalaa deeggarsa namoomaa taasisaa misooma hojjechaa waan argatan irraa harka caalu biyya isaanii gumaachaa jiru. Hojiin misoomaa magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiru deeggarsa qaama alaa hin qabu. Abbootii qabeenyaa fi kontiraaktaroota biyya keessaan hojjetamaa jira. Mootummaan qaamolee kanneeniif galata guddaa qaba. Giddugalli ijaaramee biyyattiif hiikoo guddaa qabaachuu isaa seeran. በዚህ ኮንቬንሽን ሴንተር ንግድ እነግድበታለን፣ ሀሳብ እንቀያየርበታለን። Giddugala konvenshinii kanatti daldala ni daldallam, yaada wal jijjiirraam, hojii dippiloomaasii ni hojjennaam. Waltajjiin biyyoota Afrikaa walitti fidan bakka kanatti ni gaggeeffamu. Ji'oota muraasa booda egzibishiniin AI asitti ni gaggeeffamaam. Giddugalli kun guyyoota 10f daawwannaaf banaa waan ta'uuf dargaggoonni barattoonni dhufanii qabeenya isaanii ilaaluu bakka kanatti akka daldalan yaada wal jijjiiran waamichan taasisa. Hojiin amma hojjetamaa jiru jalqabbiidha kan jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed qabeenya jiru fayyadamuun guddina biyyaa mirkaneessuu hojjetamuu qabaadhaaman. ስራዎቻችን ይበልጥ እንዲናገሩ ለፌደራል፣ ለክልል፣ ለአዲስ አበባ የሥራ ኃላፊዎች አደራ ማለት የምፈልገው hojiileen keenya caalaatti akka dubbatan hooggantootaaf imaanaa jechuu kanan barbaadu ammallee hojii hin eegalle amma Itoophiyaan geessu hin mul'ifne biyya guddoo qabeenya dilbii qabdu qabna gadi jennee hojii keenya cichoominaan hojjechuu qabna. Hojii kana keessatti waa lama hojjechuu barbaachisa. Tokko ariitiin dadhabanii hojjechuu yoo ta'u hojii misoomaa qormaata mudatuuf osoo hin jilbeeffatiin jabaatanii hojjechuudha. Hawaasnis hojiin hojjetamaa jiru misoomaa fi guddina biyyaaf ta'uu hubatee hojii kana tumsuu qabaa jedhan jijjiiramuuf kadhaa fi balfaa dhabamsiisuun waloon dhaabbannee biyya guddisuuf hojjechuu qabnaa siman. Instituutiin hubannoo namtolchee Itoophiyaa giddugala konvenshinii idil addunyaa addisitti agarsiisaa qopheesse irratti oomishaalee fi tajaajiloota isaa agarsiisaaf dhiyeesseera. Bu'aaleen roobootiksii fi teeknooloojii akkasumas appilikeeshinoonni bu'aalee teeknooloojii hubannoo namtolchee instituutichaan kalaqaman agarsiisaaf dhiyaataniiru. Sagantaa agarsiisaa dhaabbileen adda addaa oomishaalee fi tajaajiloota isaaniitti dhiyeessan kun guyyoota 10 fi daawwattootaaf banaa akka turu ragaan instituuticharraa argame ni mul'isa. Hooggantoonni fi miseensonni mana maree waldaalee damee daldalaa magaalaa Finfinnee giddugala konvenshinii idil addunyaa addis daawwatanii jiru. Giddugalichi oomishaalee mandhalee sadarkaa addunyaatti beeksisuu fi yaa'insa turizimii magaalichaa guddisuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu hooggantoonni kunneen dubbachuu isaanii ragaan waajjira magaalaa kantiibaa Finfinneerraa argame ni mul'isa. Dhimma bal'inaan ilaallutti gaafa ce'inummaa giddugalli konvenshinii idil addunyaa addis magaalaa Finfinneetti ijaaramee biyyi keenya toora guddina abdachiisaa irra jiraachuu mul'isaa jedhan qaamoleen hawaasaa garaagaraa magaalaa Finfinnee. Qaamoleen kunneen giddugala konvenshinii idil addunyaa addis daawwataniiru. Jaalama barraa. Amma irra jedhamu guddina misooma jira. Guddina jiru kana misooma jiru kana diiganii ijaaruun anuma jirudha. Yoo diigdeen ijaarre taanaan moofaadha. Moofaa immoo diigdee haaraa ijaaruun kanuma jirudha. Gara guddinaatti gara misoomaatti dhufuun irra jirama. Biyya keessas biyya alaas agarsiisa daldalaa waan adda addaa irratti hojjetamuu kan danda'u. Iddoo bal'aa irratti waan guddaa waan bal'aa hojjetame misooma guddaa hawaasa daldalaallee fayyadamtootaallee fayyaduu kan danda'u waan bal'aan arge. Keessattuu daldaltoota biyya alaa Finnee asoo dhufan wantootni irratti isaan hirmaatan waan istaandardii isaanii eegnee waan hin bareedne irratti ture. Amma garuu isa fagoodhaa Awurooppaa soo waamne Afrikaa keessaa soo waamne itti guddachaa jirra waan ta'e waan bal'aa waan guddachaatti deemamuudhaan argee waan gaarii. Akka Afrikaattis akka addunyaattis iddoo guddaa qaba. Waan guddaa hojjetamedha. Badhaadhina mul'atu tokko gama misooma garagaraatiinis gama industiriitiinis waan hundumayyuu gama teeknooloojiitiinis wanti addunyaa irratti mul'atu tokko durseetoo biyyattii keenya keessatti dura bu'aadhaan sirriitti hojjetaa mul'ataa jira waan ta'eef waan baay'ee nama dinqisiisudha. Abdii guddaatti mul'isaa jira jechaadha. Dhaloota ammaatitti Itoophiyaan akkanatti guddataa jirti ka'uu qabdi jedheetu uummanna kaka'uutu irra jechaadha. Biyyi teenya tun akka biyya alaatitti akka guddattu nuti immoo nageenya uummanni xiqqaanillee guddaanillee nageenya biyyattiin akka ishiin guddattu mootummaa maddii dhaabbachuu qabna nuyi. Akka biyyaatti hoggaadhaan biyyi keenya akka durii miti amma waan hundumtuu tolee jira. Biyyi bareedaa jira.
akka misoomatti immoo misoomnis misoomaa jira. Waan baay'eetu jira. Waan baay'een natti dhagahame guddina keenyatti. Guddina fuuldura dhufuutu ijoolleen keenya maatii keenya waan gaarii akka jirutti fuulduratti natti mul'ataa jira. Dhaloonni as keessatti daldalee otoo lafa oomisha isaatti agarsiifatu rakkatiin biyya keessaa biyya alaa oomisha fayyadamtoota biyya keessaas haa ta'u ekspoortii gochuudhaaf illee iddootti taa'ee waa hojjetee tasgabbaa'uu danda'u. Walgahii babal'aallee gaggeessuu addaraashota istaandaardii isaa eegee jira waan ta'eef abdii jira an jedhu hundumtuutti hirmaatee wantoota amma mul'atu kana bal'isee itti deeme taanaan rakkoota hanqinoota jiru kanallee fooyyeffamee gara fuulduraatti abdii guddaatu mul'ata jedhee yaada.